Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Naannoo Oromiyaatti sarbamiinsi mirga namoomaa hammaachuu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa. Godinaalee Arsii fi Arsii Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaan raawwatamaa jiraachuun himame. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa ajjechaa amantoota waldaa tokkummaa mana haamoo Makaana Yesuus Gidaamitti namoota 9 irratti raawwatame balaaleffate. Oduu kanneenii fi kan biroos qabanneerraa dhiyaadha. Godinaalee Arsii fi Arsii Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti qabata waraana bilisummaa Oromoo soortu jedhuun sarbamiinsa mirga namoomaa irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni himan. Aanaaleen Sirkaa, Roobee Diidaa fi Gada Basaasaa aanaalee rakkinichi bal'inaan keessatti mul'atu jedhan. Godina Arsii gandoota baadiyaa aanaa Sirkaa kanneen akka Waajjii Raaphasaa, Biduu Baalaa, Heellaa Xaaretaa fi kanneen biroo keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaan raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatamaa jiraachuu jiraattonni komatu. Manneen uummataa gubuu, uummata buqqisuu, horii uummataa qalanii nyaachuu fi yakkoonni biroo bal'inaan waraana mootummaatiin dalagamaa jiraachuu himatu. Godinuma Arsii aanaa Roobee Diidaattis gandoota 4 maannee Wobotu Azira jedhuun hawaasa nagaa humnoonni mootummaa gidirsaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti illee gandoota garaagaraa irraa namoonni hedduun yakka malee hidhamanii akka jiran maddeen himan. Namoonni nagaa gandoota aanaa Gada Basaasaa, Coofiraa Shaashee, Eddoo Bal'oo fi Fuccoo Kaakkaa jedhaman yakka maleetti hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin dararaa argaa jiraachuu himan. Naannoo Oromiyaatti sarbamiinsi mirga namoomaa hammaachuu Komishinii Mirga Namoomaa ibsa. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti iddoo garaagaraatti sarbamiinsi mirga namoomaa bal'aa fi yaaddessaa ta'e geggeeffamaa jira jedha. Akkaataa ibsa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kanaan godina Goojjam Lixaa aanaa Bureetti haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate onkololeessa 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhattootaan geggeeffamuun lubbuun namootaa darbuu fi jiraattonni qe'ee irraa buqqaafamuu ibsichi eereera. Haleellaa kanaan lubbuun namaa darbuu, jiraattonni qe'ee irraa buqqaafamuu fi bu'uurri misooma manca'uu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa eereera. Dhalattoonni Oromoo godina Lixa Goojjam keessa jiraatan haleellaa garee faannoon geggeesseen lubbuun darbuu fi buqqaafamuu gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa baqachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun haleellaawwan wal fakkaatoo godina Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosatti dhalattoota Oromoo irratti sadaasa 19 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffameen lubbuun namootaa darbuu fi qabeenyi manca'uu eereera. Haleellaa kanaan namoonni 17 ajjeefamuu fi 7 qaamaan miidhamuus ibseera. Akka ibsichaatti godina Arsii aanaa Shirkatti haleellaa wal fakkaatuun qaamolee hidhataniin geggeeffameen namoonni 10 ajjeefamuun ganda Soolee Digalutti namoonni 12 ajjeefamaniiru. Kana malees godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamitti argamtutti haleellaa geggeeffameen amantoota waldaa Makaana Yesuus 9 ajjeefamuu ibsichi ifoomseera. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa ajjechaa amantoota waldaa tokkummaa mana haamoo Makaana Yesuus Gidaamitti namoota 9 irratti raawwatame balaaleffate. Namoota 17 walgaanii waaqeffataa turan keessaa 9 fudhatamuun iddoo tokkotti ajjeefamaniiru jedha ibsi waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa kun. Ajjechaan amantoota irratti raawwatu kun isa jalqabaa akka hin taanee fi kanaan duras raawwatamaa akka ture waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa ibsa guyyaa kaleessaa baase keessatti addeessee jira. Bara darbe Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti namoonni 15, Wallagga Lixaa Boojjiitti dargaggoonni 3 osoo waaqeffannaa irra jiranii jumlaan ajjeefamuu fi kutaalee biyyattii biroo keessatti ajjeefamaa turaniiru jechuun ibsa isaa kanaan yaadachiiseera. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa ajjechaa jumlaa namoota 9 kan qaama hidhattoota eenyummaan isaanii ifan taaneen humnootaan oofamanii bakka tokkotti haala sukkaneessaan ajjeefaman jedha. Dhimma ajjechaa amantoota kanaa ilaalchisee waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa callisee turuusaaf namoonni adda addaa komii qaban ibsachaa turaniiru. Waldaan kiristaanaa kunis hanga guyyaa kaleessaatti ibsa hin kennin turuusaa himuun karaa mootummaatiin dhimmichi hordoffii argatee haalli isaa karaa amansiisaa ta'een uummataaf ifataa jedhamee eeggamuurraa kan ka'edha jedha. Ajjechaa kanaa fi kanneen kanaan dura raawwataman mootummaan qorachuun qaama ajjechaa kana raawwate seeratti akka dhiyeessu waldichi gaafateera. Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda mana haamoo jedhamutti sadaasa 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni 9 mana amantaa keessaa humnoota mootummaatiin fudhatamanii jumlaan egaa ajjeefamanii booda uummanni naannoo barbaacha guyyaa 2 booda reeffa isaanii argachuu jiraattonni himan. Oduu gaddaa. Dhalattuun Oromoo biyya Awustiraaliyaatti dhalattee hojii tola ooltummaatiin onnee namoota hedduu boojite Aaddee Urgee Dinagdee boqochuun ishii dhagahame. Aaddee Urgee Dinagdee intala Oromoo biyya Awustiraaliyaatti dhalattee guddatte yoo taatu namoota eenyummaan isaanii biyya alaatti eeggatanii guddatan keessaa tokko. Biyya ormaatti dhalattee guddattus dheebuu fi jaalalli isheen hidda dhaloota isheef qabdu garmalee guddaadha. Afaan Oromoo taliila qulqulluu warra baadiyyaatti dhalatee guddate haasofti.
Hawaasa Oromoo addunyaa gubbatti faca'ee rakkataa jiruuf keessi ishee dhukkubsataa ture. Ijoollee biyya alaatti dhalatanii fakkeenya sabboonummaa fi namummaa turte. Hojii tola ooltummaan immoo hojii isheen hawaasa biratti ittiin beekamtudha. Ijoolleen dheebuu barnootaatiin akka hin miidhamneef gargaaruuf manaa baatee gargaaraa turte. Biyya Awustiraaliyaa irraa ka'uun gara biyya abbaa ishii Oromiyaa imaluudhaan maatiiwwan harka qalleeyyii hedduu gargaaruudhaan ilmaan isaanii akka addunyaa barnootatti deebi'an gargaartee jirti. Dhaabbata The Village School Project jedhamu hundeessuudhaanis oolmaa biyya isiitiif ooltee jirti. Hojii tola ooltummaa akka lammiiwwan rakkatan mana barnootaatti deebisuu lammiiwwan sababa riqichaatiin addaan citanii walirraa fagaatanii turan walitti fiddee jirti. Kana daran immoo haadholiin isin gargaartee fi daa'imman isin gargaaraa turte ragaa bara baraan jiraatanidha. Maatii, firoottanii fi uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwa.